السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم جرتني فيا كيسني نجا كيسني. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله فتمنا قد عمله والله لازم وأنا ما كفشي سميت كوني وأنا ما بوسي سجرول كان كنت برئي فتما والله نرتني لالينا dhugaa rabbii baay'ee tokko wallahi waan viidiyoo yesuuf arge hin boba'ee miti akka ilahe ibidduma mataarraan na ba'e dhugaa rabbii hayyuuni walitti araarsina jedhee mana ishee deeme Dubaay naa geessu birrii baasee jetteennaan asuma wayyaa jedhaa jira. Axxee sabbuunatti dhakaatan maashinii maxabbashee maashin isaatiin fuutee funyaaniif afaan keessa kaagote viidiyoo isaa wallahi viidiyoon hin arge tokko jechuudha. Amma kunoo akkasitti shurraabni isaallee dhiiga bichaadha. Ilkaanillee kunoo akkasuma gootee jedhee harkatti baatatee deema. Wallahi laazim otoo tokko ta'e jechuudha. Akkas ilkaan cabsitee ilkaan irraa baastee miti akkas gootee harkumaan akkasuma kabalte han dhiisu hin jiru. Dhugaa rabbii maaliif isa yasuuf kabajaa Saayidoof qaba jaalala dhugaa goodeenyaa dhugaadhaati dhiise. Guyyaa meeqa inni isheen xafaxafte mucaa kana? Guyyaa meeqa? Inni isheen reebdu jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi. Jechi kabajaa godhachuudha malee. Kabajaan bareedaadha. Hayyuun kabajaa yeroo hunda kana jechuudha. Karaa irrattis manattis nama mana ishee dhaqes uleetti fudhatti hin rukutti. Karaarra yoo jiraattes uleetti fudhatti hin rukutti. Namni dhaawuu wallaalle kaballaa tokkorraa hafte amma hayyuun. Dhiira miti dubartii mayyuu dhugaa rabbi dubartii micimtuu tokko kabaltee karaa irratti hangootu gootee deemti jechuudha. Dhiira mitiiti. Dhiiratti immoo yeroo hunda kana harka fudhachuun noorii guddaadha hayyuu. Wallahi noorii guddaadha gizee ati garuu jannummaa sitti fakkaata wayin immoo namni naa jajee harka naa cabacabe sitti fakkaata miti. Wallahi kun safuudha. Safuudha. Wallahi kabajaa godhadhu maatii keetti kabajaa of kabajiiti maatii keettillee kabajaa wariin. Wallahi laazim. Maatii abbaa manaa kee kabaji. Gadi of qabiiti akkuma dubartii tokkotti jiraadhu. Gadi of qabiiti. Isa siin olis isa siin gadiiti harkattiin agarsiisatiin nam tokko si rukutuu wallaalle kabajaaf namni obboleettii qaba haadharraa alatti. Yesuuf bakka baay'ee hedee si dhiisee bahee ilkaansaa baattatee ta'a. Nama otoo garii sheexaana akka kee argitee immoo wallahi sin dhiisu achitti hangu si godha malee. Garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Amma yoomitti inneti ulee namatti fuutee tumtu. Inneti keessumaayyuu dhiira moo wallahi rabbiin si haa qayeeshu kamaal jennare wallahi rabbi si haa qayeeshu ani kanuma sii kadha yeroo hunda rabbi si haa qayeeshu baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi kunoo kanatti ilkaan kun cabsitee jedhe funyaanillee akka intinii gootee kanatti fakkaata rukutte fakkaata akkas hidhiinillee dhiiteera akkuma argitan kana viidiyoo isaan inni gadhiiseeru. Saayidoon ammaaf hin jiru gaafa Saayidoon dhufeen gadhiisa jedhee amma reef gadhiise garuu waraabee tureera natti fakkaata waraabbatee kaateeru. Baay'ee tokkoon ulfaata wallahi. Abbuma argitetti ulee fuuti abbuma argitetti dulla dhakaa maanni amma yoomiitti yoo yaadni naan taane narraa deemi jettee barriin cufattu narraa badii baa jechuun hin jira kalas namni keessummaa dhufe mana ofiiti gadi baa'u jedhan inuma ba'a namarraati. Amma yoomiitti boo rabbi si haa qayeeshu wallahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Otoo garii sheexaan akka isheetti ta'e wallahi wanti dhufa malee achitti ilkaanii cabee eenyutu dhiisa? Eenyuun nizim jedhee dhiisu ilkaan isaa cabee kun kaan rukutamee namni dhiisu iyyuu hin jiru ilkaan namarraa cabsitee haa turuuti. Kun kolfa wallahi kun safuudha. Nama gaddisiisa wallahi ilmoo dhiiraatti amma yoomitti ilkaan hanni harka fudhattee harkatti agarsiisattu. Kabaji nama kabaji of kabajiiti nama kabaji. Wallahi rabbi si haa qayeeshu waa biraa miti yesuuf rabbi si haa fayyisu. Maal jenna reegaa rabbi haa qayeeshu hayyuu rabbi si haa qayeeshu kanuma sii kadhanna wallahi.